Gaafii keessaniif dhugaatii tokkoo fi akkasuma mootiyyuu dibata waan luka keessan irratti dhiiga hidda tahee isinirra yaa'e kan isinirraa balleessu qabadhee isin dhufe hanga xumuraatti viidiyoo kan koo daawwachuun obsaan. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo warroon amantii biraa qabdanis baga jiraattan isiniin jedha. Galatooma maatii Razaan warri taatan guutuun keessan ammas subscribe warri godhin subscribe gochuun akkasuma like godha. Like gochuun isin fayyada. Obboleeyyan keessanillee fayyada. Akkasuma anillee hamilee naataa koomantii barreessuun yaada babbareedaa naaf qooda. Akkasuma warroonni gaafii na gaafattan dabareedhaan kan isiniif deebisu ta'a. Obsaan na eegaa isiniin jedha. Itti aansuni haala amma argitan kana lukni keessanii ijoolleen hedduu jecha isa kana himataa jiran jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee kan rakkatanii fi akkasuma kan cinqamaa jiranii waan isaa wallaalanii sababa isa irraa itti ka'een beekanii maaliif akkana na tahee sila maaltu na qabatee kan jedhanii jalqaba irratti sababoota inni irraa namatti dhufu beekuun dirqama nurratti waan ta'eef akkasuma immoo maal akka fayyadamtanii isin irraa badu inshaallahu ta'ala fedhii rabbiitiin qabadhee dhufee jira. Dursa sababa inni irraa nutti dhufu dubbachuu qabna. Jalqaba irratti shamarran keenyaa yookiin dubartiin keenya akkuma beekamu mana arabaa keessa kan hojjetan yeroo dheeraa kan dhaabatanii fi sammalee jechuun saramiika irra kan lukaan deemanii obboleeyyan kiyyaa saramiika irra lukaan hin deemina. Sirippalis tahee kaalsii luka keessanitti godhachuun dirqamaa isiniin jedha. Sababni inni kana isin taheef mee dhugaa rabbii isinummaan yeroo takka laala yeroo hedduu jechuudha. Warra yeroo hedduu saramiika irra lukaan deemuu fi akkasuma mootuyyuu dhaabbannaan isaanii yeroo hunda hojii irratti uffata tuksiifaa ta'uu akkasuma mana haa ta'uu manni guddaa tahee saramiika keessa deemaa oolan sirritti waan kanaan kan saaxilamanii kana anis jechuu ofii kiyyaa kan narra gahee argee fi akkasuma mootuyyuu waan sirritti gadi fageenyaan hiriyoottanis tahee obboleeyyan kiyya kan mana arabaa keessa hojjetan biyya arabaa hojjetan guutuu isaanii waan kanaan kan saaxilamanii rakkatanii akkasuma sababni inni guddaan jechuudha. Ani ka ofii kiyyaa beekee sababa dhaabbannaa jechuudha. Dhiini keenya gadi gargalee jechuudha. Akkasitti dhaabataa oolla dhiini keenya hin dalaguu deemaa oolla dhiini keenya guutuun isaa irra caalaa jechuun walumaa galatti nama boqonnaa hin qabne yookiin ammoo yeroo dheeraa dhaabatanii fi akkasuma saramiika irra deemanii an isarraa kan natti ka'ee yookiin kan natti bahee kanaaf manni arabaa keessa hojjettanii sirippalis tahee akkasuma ammoo kaalsii luka keessanitti godhachuun dagatinaa isiniin jedha. Itti aansuun jechuudha dhiiga kana yookiin hidda kana ani ofii kiyyaa haaluma salphaa taheen mana taahee ofirraa kan balleesse jechuudha. Namoonni hedduu jechuu biyyoota hedduu keessatti kan biyyoota gugurdaatti keessatti uummanni gugurdaan jechuudha maallaqa qaban mana yaalaa dhaqanii haala salphaa taheen mana yaalatitti dhaqanii kan dhiiga kanniin jechuudha of keessaa marfeen waraabanii garuu kuni dhiibbaa waan qabu natti fakkaata akka dhuunfaa nama dhuunfaa tokkotti ilaalcha nama dhuunfaa tokkotti inni kuni deemee jechuudha maal namatti fida deemee dhukkubbii lukaa jechuudha lafee irratti kan nama fiduu fi waan hedduun kan hin beekne maaltu nu dhukkubaa nu saaxiluudha. Itti aansee jechuudha osoo danda'ame isa kana hijaamaa jedhanii akkasuma mootuyyuu akka maal isiniin jechuu koobaa dhiigaa xurii jechuudha. Xurii dhiigaa baasanii waan akkasiisan osoo danda'amee sila namni keenya kan fayyadamu tahee naannoo nama keenya biratti hin baratamne inni kuni. Isa kana dhiiga xurii kan yaasantu jira hijaamaa jedhama. Afaan Oromootiin ammoo koobaa waan jedhamu natti fakkaata. Koobaa dhiiga xurii tahe kan yaasanii haala kan salphaa taheen jechuudha waan kana kan nurraa hir'isuu fi akkasuma dhiiga xuraahee jedhee kan nu qulqulleessudha. Dhiiga keenya xuraahee kan nu qulqulleeffachuu fi wantoota hedduutu jira. Jalqaba irratti akkuma isiniin jedhe koobaa yookiin ammoo tuyyuu koobaa isiniin jedhu koobaa lapheen deebisanii fi akkasuma miidhamaan deebisan sana osoo hin tahin dhiiga xurii akka koobanii yaasantu jira. Itti aansee jechuudha wantoota dhugaatii ta'e hanga takka dhuguu akkasuma ammoo tuyyuu qaama keenya dhiiga keenya qulqulleessa kan jenne irra caalaa jechuudha bishaan sirritti dhuguun barbaachisaadha. Bishaan sirritti dhugaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Itti aansee jechuudha bishaanitti aansitanii wantoota dhiiga keenya yookiin qaama keenya keessaa wantoota balfa garaagaraa qulqulleessan fayyadamuu fi dhuguun barbaachisaadha. Kanas tahee sanis tahee jechuudha irra caalaa ani ijoollee mana arabaa hojjettu kana jechuu akkuma amma isinitti himee jedhu dadhabbiidha. Jalqaba irratti waan dhugaatii qabadhee isinii dhufee osoo isa hin tahin dhugaatii hin dhaqqabna dursa waan dibattanii ofirraa balleessitan kan irraa dubbadhu taha. Akkuma beekamu asitti qullubbiidha. Yeroo hedduu waa'ee qullubbiis tahee akkasuma faayidaa qullubbii ani kan irraa dubbadhu yookiin ammoo kan isinitti
barsiisuudha. Kanaafi qullubbii ani faayidaa isaa karaa hedduun fayyadamee argee jira. San malees jechuudha isinis hin beeytanii jalqaba irratti qullubbii dhiyeeffannaa. Uumama mana arabaa keessa jiru shamarran keenya kan mana arabaa jirtan gaafii yeroo hedduu gaafattan eessatti argadha jettan isin bira sin jira. Markaza yookiin suuqota garaagaraa sin jira mana qorsallee hin jira qorsa aadaa. Itti aansee zayituuna dhiyeeffattan jechuudha. Kuni amma luka keessanii kan dhiini xaxalafame sadarkaa koobas tahee akkasuma yaala garaagaraa of yaaluu waan hin dandeenyeef manuma san keessa teettanii waan isin fayyadamuu qabdan qofa isiniif himaa jira. Zayituunni qodaa barbaadeen saamsamee gurguramu zayituunaa fi qullubbii qofa qopheeffattan jechuudha. Qullubbii erga qopheeffattanii geessitanii haala salphaa taheen qullubbii geessan hin kukkuttanii yookiin ammoo tuyyuu karaa isinii toleen jechuudha. Walumaa galatti karaa isin naataha jettanii mabshartanii yoo barbaadan daayitanii yoo barbaadan kukkuttanii yoo barbaadan mooyyeettumtanii cafallayitanii akka taheen haa tahuu karaa naataha jettaniin xixiqqeessitanii kukkuttanii isiniin jedha. Booda sanii jechuudha zayituuna kana fuunee qullubbii kenna walitti qorsa dalagachuu henna manuma teenne ufii kenna dibata waan kana balleessu haala salphaan hojjetuu henna. Yoo barbaadan jechuudha zayituunaa fi qullubbii kana walitti naqxanii torbaan tokkoof kaa'uu dandeettanii itti aansitanii jechuudha obboleeyyan kiyyaa. Zayituunaa fi qullubbii kana zayituuna burcuqqoo takka saa tahuu hanga qabdan jechuudha. Qullubbii maankaa takka burcuqqoo takkatti maankaa takka walakkaa burcuqqootitti ammoo tuyyuu dhiifama wajjin burcuqqoo tokkotti maankaa lama hanga sadiitti qullubbii kan gootanii walakkaa burcuqqootitti maankaa tokko kan gootanii akkuma amma asirratti argitan eelee wayiititti yookiin distii wayiititti naqxanii oo'istanii erga oo'istanii geessitanii jechuudha. Zayituunaa fi qullubbii halkan lama akkasumatti haa bulu halkan lama booda haala amma argitan kanaan dhimbiibbaa wayiitiin naqattanii jechuudha. Qullubbii fi zayituuna walitti affeelaa yoo isiniin jedhe sa'a lama sadi osoo hin tahin daqiiqaan sadi yookiin lama gahuudha ibidda irratti waliin oo'uu fi booda sanii haala kan argitanii dibata addaa tahee hafuura qullubbii malee waan tokkoyyuu hin qabu. Booda sanii waan itti naqattan wayii qopheeffattan burcuqqoo tahuu qaba. Wanni kuni laastikitti osoo naquu baatanii irra gaariidha. Waan burcuqqoo tahee irra godoo tahee bareeda. Booda sanii asitti naqattanii galgala rabbii yeroo raftan guutuu jechuudha. Mana arabaa keessa warri hojjettan uffata keessan ka galgala san godhattanii raftan adda qopheeffattanii galgala rabbii luka keessan kana bingootanii sukkoomtanii akka ajaa'ibaa kanatti ittiin raftan ganam ol kaatanii ofirraa uffata san jijjiirtan hafuura qullubbii waan qabuuf jecha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya karaa kanaan fayyadamtan taananiin inshaallah ta'ala kan isinirraa badu shakkii takka malee jechuudha. Luka keessan ittiin sukkuuma hagam fayyadama kan jettaniif wantoota isin barsiisuuf isinitti himu guutuu waan nama miidhu osoo hin tahin kun waan isin fayyadu waan namni fayyaa qabu fayyadamu. Akkuma beekamu qaama keessan laaffisuufis tahee bareechisuufis zayituunni gahee guddaa qaba. Gogaa keessan bareechistee laaffisteeyyuu kan qulqulleessitu akkasumas shantaraaraa garaagaraallee dhiifaman of kolchaa isiniin jedha. Garaa keenya kan babarrate garagaraa kan nurraa balleessu itti aansuun dhugaatidha amma jechuudha. Waan luka keenya akka dhiigaa yookiin hiddaa luka keenya keessatti xaxalafame kana kan fayyadamuu qabnu. Inni asitti argitan kun hadaa fakkaata akka dhalattuu naannoo kiyyaatti garuu ani baabuunajaan beeka. Baabuunaja jedhaniini hadaa waan fakkaatu wayiiti hada manatti fakkaate akka biyya keenyatti inni kun baay'ee faayidaa qaba. Dhukkubbii qaamatis tahee akkasuma hidda amma jennu kana kan isinirraa balleessu saffisaan dhiiga isin qulqulleessa. Balfa garaa keenya keessa akkasuma immoo tuyyuu qaama keenya keessa jiru kan saffisaan dhiiga keenya qulqulleessu xurii dhiigaa nurraa qulqulleessu jechuudha. Isa kana yoo isiniif danda'ame guyyaa rabbii maraayyuu shaayii burcuqqoo tokko yeroo isinii toletti yeroo barbaadanitti ofirraa dhuyidan jechuudha. Yeroo dhaabbataa osoo hin tahin yeroo isinitti tole yeroo yaadatanitti garuu guyyaa hundaa osoo dhuyidan yoo isiniif danda'ame galgala osoo dhuydanii raftanii irra bareeda kiniinii isaatu jira waan barbaadan jechuudha. Garuu kiniinii caalaa shaayii isaa irra isinii filadha. Yeroo isinii tole osoo danda'ame galgala dhuydanii bareeda. Sababni isaas jechuudha waan hedduu wal qabata. Baabuunejni kun yookiin baalli hadaa fakkaatu kuni hirriba nama hirriba dhabee cinqatii garmalee qabu. Cinqatii hir'isuu fi akkasuma saffisaan hirriba keenya boqonnaan yookiin raahan akka rafnu nu gargaara isiniin jedha sadarkaa guddaa qaba. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo hundi keessaniyyuu itti fayyadamaa viidiyoo kana obboleeyyan keessaniif illee qooda nama hedduu kan rakkate dhugaa rabbii akkuma gaafii irratti saffisaan nama gaafattan san cinqamaa saffisaan fayyadamaa fayyaa irraa argadha. Itti fufaa hanga ji'a tokko fayyadamaa isiniin jedha. Horaa bulaa turtii gaarii fayyaan faaya jette Oromoo subscribe like share